ajaajina namni tokko namni nama qarqaaru tokko addunyaa tanarraa yoo gadaane hedduu qalbiin nama cabdi. Biyyeen itti salphattu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ummata qashtii akkam nagaa baga jiraatanii ashama akkam jirtan ijoollee Oromoo kan amantaa biraa hordoftanii illee bakkuma jirtanis salaamtaan nagaa bareedduun isin bira haa geettu isinii jechuufi haadha maal qabannee dhufnee jechuun keenya hin oolu. Haadha akkuma beekamu ajandaa waantiyyaa qabannee dhufne waantiyyaa gammachuu takkaan qabdi dhugaas haa ta'u dharas haa ta'u. Nama sargii godhate fakkaatti. Allah mee sargii isii kana gammachuu isii kana viidiyoo isii kana hanga dhumaa wajjumaan haa ilaallu. Turtiin keessan nu faana haa ta'u isiniin jenna. Obboleeyyan kiyya warroonni chaayinaala kiyya kanaaf haaraa taatanii sabskiraayib naa godhaa, sheer naa godhaa, sheer godhaa hin jirtanii sabskiraayib godhaa hin jirtanii namoonni sheer gootanii sabskiraayib gootanii laayikii gootanii hundumti keessan galanni keessan dachaadha. Hedduu isin jaaladha, hedduu isin kabajaa naaf jiraadha isiniin jedha. Warroonni hanga ammaa koomentii babbareedduu nu barreessitanii jabaadhu jettanii hamilee nutti hortanii hedduu maal akka jedhee isin galateeffadhu hin beeku. Qulqullina viidiyoo jiruuf yoo jiraate dhiifama nuuf olchaa isiniin jenna. Yoo haalli nuu mijate viidiyoo bifa isinif bareedaa ta'een akkasuma barnoota akkasuma waa walirraa barannu qabannee yaanna inshallah fuula dura yoo rabbiin haala nuu mijeesse isin hangasumaafuu sheer nu godhaa, sabskiraayib godhaa, nu jajjabeessaa isiniin jedha. Uummata qaalii uummata qashtii hedduu isin jaalannaa, hedduu isin kabajnaa. Tanumaafuu mee viidiyoo kanaa xiqqoo namatti tola, nama bashannansiisa. Akkasuma gaddillee ni jira waa'ee gaazexeessaa miidiyaa BBC'ti na fakkaate dogongoruu baadhee hedduu hin hordofu. Saniifuu viidiyoo kiyya kana hamma dhumaa yoo dhaggeeffattan sheer sabskiraayib gochuudhaan na jajjabeessaa isiniin jedha. Uummata jaalalaa hedduu isin kabaja. Amantaan kutaa osoo walii hin qoonne isiniin jedha. Itti aansee yaada dubbadhuun qabaa irraa dhuma viidiyootti yaada dubbadhuu fi akkasuma waan isinii dhaamu takkaan qabaa. Viidiyoo kana hamma dhumaa dhaggeeffadhaa isiniin jenna. Amma kan daawwattanii viidiyoo waantiyyaa gammachuu torban kana isin irra jirtu garuu gammachuu fi gaddaa maaliif jenna nama isin akka yaadattuu fi nama rakkina hamaa keessaa isii baasee fuula miidiyaatti akka baatuu fi akka gargaaramtuu fi akka sadarkaa kanarra geettu kan taasise gaazexeessaa BBC san kan du'e gadda sanii illee hin qabdi. Saniin buu mee viidiyoo kana hamma dhumaa daawwadhaa isiniin jenna. Obboleeyyan tiyyaas. Waaw baay'ee bareeda. Wallahi hedduu kana gaddisiisuu hedduu kana madhagamu. Egaa duutii namarraa hin ooltu abbaa fedhes yoo ta'e gaafa dhufte inuma fuuti. Gaazexeessaa BBC jechaadha. Nama hedduu garaana nyaate biyyeen itti haa salphattu. Saba fedhee haa ta'u, amantii fedhee haa hordofu. Dhugaa dubbachuudhaaf jechaadha. Sabuma fedhee haa ta'u, amantii fedhee haa hordofu. Ani hedduu namni nama qarqaaru ana biratti hedduu garaana nyaata jechaadha. Biyyeen itti haa salphattu. Hedduu nama dhagahama.
eegaa maal godhan dootiin dhaloota waan namarraa hin oolle nama kamiifu nama tokko gaafa rakkataa tokko lafaa nama kaasu yoo argite namni sun hedduu garaa nama nyaata namummaan maal akka ta'e beekuu jechaadha. Hedduu garaa nama nyaata biyyeen itti agarbattu egaa dheedhi waan hin oolle wanti godhamu hin jiru. Rabbiin akka uffata fedhe waan hundumaa dalagaa. Qixxeessaan sun hedduu tokko nama qalbii cabsaa. Maaliif jennaan yeroo baay'ee nama dhala wal arguu dhabee walirraa ture yeroo hedduu achirratti affeeranii akkasuma nama rakkatee karaa irratti hafe karaa irraa kaasanii waan gaariidhaan ka gammachiisa achirratti arganii akka mataa kiyya jechaadha. Akkasuma ani mucatti waantinyaan Salamoonni sun akkasuma fakkeenya guddaadha. Yeroo isii qabatee akkasitti wajjin boo'u sun hedduu wallaahi qalbiin nama cabdi. Yaa maal godhan jiruun addunyaa haganuma gabaabduudha. Namni addunyaa tanarra taa'u hin jiru. Kanaaf biyyeen itti haa salphattu wanti godhamu hin jiru. Namni kamuu erga dhalatee ni du'a. Namni biyya irraa waan uumameef biyyamatti deebi'a. So wanti godhamu hin jiru rabbiin afaan amantii kennaatiin rahmata osoo kadhatan taane afaan akka warraatti biyyeen itti haa salphattu jedhanii. Saniifuu biyyeen itti haa salphattu jennaa wanti godhamu hin jiru. Kaisaas akkasumatti bira dabarra. Waantiyyaan Salamoon hedduu gammachuu qabdi. Dhugaa haa taatu dhara haa taatu nama sargii godhate fakkaatti. So viidiyoo hojjechuus ta'e dhugaa ta'e garuu hin beeku. Walumaa galatti bakka milkoofte jennaafa. Hinaaffaa dhiisaa nama gammadee gammada. Nama gammadee gammada. Hinaaffaa wanti nama gootu hin jiru. Saniifuu baga milkooftee waantiyyaa asumaan siin jenna. Waaw hedduu namatti tolaa sargiini. Kanaafuu obboleeyyan qaalii kabajamtoota tiyyiin sabiskiraayib sheer gochuudhaan mee nu jajjabeessaa isiniin jenna. Rabbiin rakkina biyya namaa kana keessaallee nu haa baasu. Du'aayillee godhaa du'aayillee dagatina du'aayin hedduun barbaachifti du'aayillee godhadhaa. Akkasuma rakkataa biyya keenyaa ka biyya namaa kana keessatti rakkoon adda addaa isa saaxilaatullee rabbiin rakkoo keessaa isaan haa baasu. Isaaniifis du'aayii godhaa. Rabbiin nama rakkate hunda badhinnatti haa baasu. Inshaallah ni baasa. Du'aayii yoo kadhatan ni baasa rabbiin. Wallaahi ni baasa. Kadhatanii rabbumaan haqqidhaa yoo kadhatanii ni milkaa'ani. Waan kadhatte tokko rabbirraa hin hongoftu. Saniifuu du'aayii godhadhaa. Du'aayii nuuf godhaa nuufis. Warroonni haga ammaa viidiyoo kana daawwattan koomentii babbareedduu waan hamilee namatti toltu waan baruufis bu'aa namaa qabdettanii yaaddanis nu barreessaa isinii jenna. Kalee hadda viidiyoo isinii maraan jiru haaluma yerootti na balleesse dhiifama na ofolchaa isiniin jedha. Haaluma yerootti na balleesse dhugaa dubbachuudhaaf jechaadha. Sanaafuu na ofolchaa isiniin jedha. Uummata qaqqaalee uummata qaqqashtii uummata maal akka jedhee isinii ibsu hin beekan. Mee qaccee tanaan nageettanii kuma takka naa galchaa isiniin jedha. Sabiskiraayib illee sa'aatiin silaan guutuuyyuu rabbiin haa guutu jedha. Du'aayillee itti naa godha. Mee akka yuutuubiin kun harmee fuuddii 22 kana akka kuma takka galchitan sheer godha. Warra sagalee kiyya kana dhaggeeffattan sheer godhaatii mee nama biraan gahaa. Saayibban keessan biraan gahaa. Hiriyoota keessan biraan gahaa. Obboloota keessan biraan gahaa. Sabiskiraayib godhaa. Isiniin jenna obboloota kiyyaa hedduu isin jaalannaa hedduu isin kabajna nuuf jiraadha. Warroonni gammaa sabiskiraayib gootanii sheer gootanii akkasuma koomentii babbareedduu jajjabaadhu jettanii nu jajjabeessa. Hundi keessan jechan qabu kan isinii ibsuun. Saniifuu naaf jiraadha naaf galatoomaa isiniin jenna. Warroonni yaada qabdan yaada babbareedaa koomentii jalan nu barreessaa. Waan danda'amuun yaada bareedaa laallee calallee isinii qopheessina. Kanaafuu isin nu jajjabeessaa isiniin jenna. Qorri waan hammaatuuf jakkeettii uffanna. Dhugaa dubbachuuf kanuma keessaan na qorru jira. Obboleeyyanti kanuma keessaan akka malee qorra waan ta'eef akkanatti teenna. Akkana yaachisu kan akkana uffannee xaxannee gubbaan uffannee akkanatti waamloo uffannee teennu qorri nu bu'u.
obboleeyyanummaan teenya mana hidhaa keessa jiran akkami akka jiraatan wallaahi naan galu yaa rabbii kiyya wallaahi isaaniifis du'aayii godhaa obboleeyyan kiyya du'aayii godhaa du'aayiin faayidaa qaba rabbii yoo kadhata wallaahi milkaa'anii du'aayii godhaa isiniin jedhaa obboleeyyan kiyya inshaallah rabbiin haa milkeessu waan kadhannu hunda saniifuu viidiyoo addaa tanaasumaan goolabaa warroonni isinitti tolee sheer subscribe gochuudhaan jajjabeessaa viidiyoo biraatti hamma walitti deebinuu nagaan naati.